Hedduu jibbitoo sagaleen isaa gisee dhageesse kasi aarsu yookaan muka ofirraa dabarsitu. Gurbaa tokko wallisaa haaree ani nyaadhaan hin dhugaa hajuu tokko hin aarsa. Kan aarsu ilma jira sanis qamarfa. Waariyoo tiisa gaafate walli seennaa akka kan ofirraa dabarsitu sagalee Absalaamaa jitiin azaan. Hamu Teddy Afroodha. Akka ajaa'iba. Teddy qulqullu. Teddy shumbura. Teddy Afroodha. Teddy Afro. Madi Japan. Naarsa. Onneetoo qabsiiftee belbela boru namni jooytuuniin oola. Caalaa daddabaati. Sorba leencoo. Caalaa bultumee. Hidhaa fi ajjechaan hamilee nu cabsee karaa nu deebisu. Siinii tamunaatiin beek qayroo biyyaa qayroota dhugaatiin beek. Harka fuunee daawwattoota keenya akkam jirtan? Iddoolee garaagaraa teessanii warra sagantaa keenya daawwatu jirtan. Galatooma isiniin jechaadha. Har'aafis sagantaa itti bashannantan qopheessinee jirra. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu faana tura. Wallisaa sagaleen isaa si aarsu akka dhageesse. Hataayyee dandayaati. Wallisaa rasitaayyee. Dur wanni wallisa nu barsiitii keessa. Maal jee? Amma guyyoo waariyoo tiisa gaafate walli seennaa akka saniifu taayyeen waan isaa irratti biyyee ganna quu fedha ifaa sirreessu. Injiru dhaqe. Wallisaan Madi Japan. Naarsa. Wallisaa Oromoo ta'ee kana aarsu hin jiru. Maaliif beektaa? Jalqaba yoo sirbina aarse isaa wajji walitti aarre waan ta'eef jecha yoo inni na aarse immoo sirbaa wajji walitti aarre waan ta'eef jecha wallisaa na aarse sirba isaa hin dhaggeeffadha. Sirbaan itti aaruus isaa wajjin hin jira waan ta'eef jecha sirbina aarsu hin jiru jedheetii yaada. Kana jibbisiisu hin jiru dhis. San hin jiru. Hin jiru. Afaan Oromoo irraa kana aarsu hin jiru. Isaan keessa irraa isa waan hedduu dhaggeeffettiin qabneef jecha kana aarsu hin jiru. Kan aarsu ilma jira sanis qamarfa. Kana aarsu jiru. Kana gammachiisu malee kana aarsu jiru. Kana aarsu jiru kana gammachiisu malee. Wallisaa tokkollee kan hin jibbu qabu. Gama kiyyatti. Aboo ani gaa maqaa isaa kaasutti roorroodha beektee. Gurbaa tokko jira maarree jaan dhiimi. Anaan beekaa dhiisi. In tuqu maqaa isaan tuqu. Maqaa isaan tuqu namni sirbii aboo dhiisi rabbi qalbii caba nama qalbii cabsuun gaarii miti. Rabbi biratti illee gaarii miti nama qalbii. Nama wajjin lolchiisuu danda'a isaa gurbaa. Wallisaan gisee wallisu sagaleen isaa kana aarsu. Laki gurbaa tokko wallisaa haaree ani nyaadhaan hin dhugaa hajuu tokko hin aarsa. Wallisaa sagaleen isaa aarsitu dhisti Oromoodha. Na aarsitu tokkollee numa jirelleedha. Kan ofirraa dabarsitu sagalee Absalaamaa jitiin azaan. Hoggaa dhageesse sagaleen isaa hedduu si aarsu. Hamu Teddy Afroodha. Akka ajaa'iba. Hedduu jibbitoo sagaleen isaa gisee dhageesse kasi aarsu yookaan muka ofirraa dabarsitu. Wallisaa kan. Wallisaa Teddy qulqullu. Teddy shumbura. Teddy Afroodha. Teddy Afro. Maayis Oromoo keessa akka jette Oromoon manni buukee harreetiin ajjeerame. Lafee harreetiin migaarame. Foon harreetiin maragame. Buukee harreetiin ajjeerame. Hogguu waraabessichi dhaabbatee isee faca'ee jiran. Ni facaa manni jinnii kan ijaarame kun. Akkasitti hafirra gattaa dhufeefi. Haafraniin deemaa dhufees
nu belaafa diriirreetu injifanna mataan dachootuu sanitti dagallaa kam jetta gaditti hangaafe waraaba isa kamatta seeree moo ummaa jaa haadha isaa fidenne makmaaksa Oromoo keessaa mee habeeytu. Lakkiin beeku sanillee. Maayisa obsa qabeessi namaa galgala ganama dhagaa faxareeti ganam laaqana immoo dhadhaa faxaraa nyaataa jedhanii. Kun jechuun namni obsa qabu tokko waan xiqqoo irraa ka'eeti osoo hin tuffanne osoo gartee fakkeenyaaf osoo harree hin qabne osoo harree hin qabne harree tuffachuu osoo hin ta'in osoo farda hin qabne farduma namaa tuffachuu osoo hin ta'in osoo dalagaa hin qabne dalagaa qarshii 500 fi 100 xiqqoo kalee harkatti siifittu akka osoo tuffachuu hin ta'in yoonii fi kaatee waan xiqqoo irraa kaatee obsa qabaattee eegaltee guddoo dhayixaa yookaan immoo waan fuula duraa fooqillee ijaarsuuf dhayixaa jechuudha akka waan tuffanne. Wallahi makmaaksa kanin beeku. Narraa gurbaa qaasarraa qaba. Haadha laaliin telefoonii takkitti tan. Makmaaksa Oromoo keessaa gizee akkanaa kana bir namarraa bataa gizee kan namaa dhufaa bir. Abbuu akka wallahi duun beeka wallahi. Boruziim. Haadha laaliin telefoonii. Sanniis ni jirti. Guyyaa guyyaa nama galgala bineensa. Waan qabdu wal duubaa laga deetii. Haadha laaliin telefoonii. Takkichaatu maaltu gooti. Makmaaksa Oromoo keessa raaddii harree jala deemtu dhuufuu bartii. Guyyaa guyyaa ayyoo. Halkan jaartiidha jaanii akkasii. Obboleettii ta'e waan taate hin beektu ta'e soddaa hin ijeessinii jaan makmaaksa Oromooti. Obboleettii xiyyatu maarree jaarsi bareetee jaarsatumtaa halkan isin jala galtee ati foorii baatee jechuudha. Makmaaksa Oromoo keessaa sadii tokkoffaan waa malee manneen dhaaru. Lammaffaan intala laaliiti haadha laaliiti intala fuudhii jira. Sadaffaan beelaa mannaa bakka qubooja. Soogidda ofii jedhimee ayee yookaan dhakaa taate darbamtaa ni ja'ama. Gaaf takka ammas sa'a yookaan saawwan jechuun loonii ni beekta. Ni kufe bagaan kufees bagaan ka'ees kaa margaan na ce'uu fi kaa ablee na ce'uu jidduu addaa baree yoggaa kana. Haadhaatu booraayii ilmoon daalattiidhaa jaan. Karaa kana dhufa haateeni bareeddi jennaan karaa kana dhufaa jirti jee. Lameenuma kanaatiitu 12 goonoo. Lameenuma kana yoon 12 sii godhee. Waa sadii taa'in isaanii tola waa sadii deemi isaanii tolaa jette Oromoon. Sadeen ulaamaan deemuu qaba. Hayyuun deemuu qaba bishaan deemuu qaba. Sadeen taa'in isaan bareedoo. Sadeen taa'in isaan bareedoo. Ibiddin taa'uu qaba gowwaanis taa'uu qaba dhalaanis taa'uu qabdi. Dhugii fa'a fiijiina dhugiidhaan sifindu'aa qaba. Yaasoo giddee fiijii mi'aayii yookaan dhagaa seetiin si darbaa. Afaan dubbii bare bulluqaa lanfataa jedhan. Hoggaa kan afaan dubbii bare bulluqaa lanfataa jechuun namni haasawa bare yookaan immoo waan dubbatu yookaan immoo waan dalagu yookaan immoo hojiillee haa taatu waan san barbaadaa jechuudha sammuu isaa ta'u yookaan immoo yoo damii ta'ees yoonii fi gartee abbaa bokkuu ta'ees yoonii fi hojjetaa mootummaa ta'ees waan baran sani barbaadanii jechuutti. Isinis gaafii tana bakka jirtanitti koomentiin deebisuu ni dandeessan. Duraan dursee amma bara 1998 akka Itoophiyaatti achi galeetiin sirba xiyya wallisuu ture sirbi xiyya taatus garuu magaalaa Dirree Dhawaa isaan baanu. Kanaafuu ammaan tana siif akka addunyaa dhageessamu yoo ati fedhii qabaatte akka addunyaa si beeksisuu dandeenya. Yoo akkas taate uumaa qophiidhaan. Mee sagaleedhaan nu jechuu dandeessaa? Sagalee moo?
خضراء مو خبودات نجا namni naaf jaalataa itti yaadde. أكاسي أو أنجال لان كبامي أولا خيتين جيران لاليمي أبي كرادا نمو صداتا جاللا أرومو فنمي مراتبو Sirba warraaqsaa keessaa sirba eenyu jaalatte? خمر سليمان Kamal Joo. enyu halol ufte isani hay foge jala na result lu asi bera ka sashi shadu kuna way khajusan sagaleen isaa kanatti toltu caalaa bultumee fi qacaalu. Mee wallistoota afaan Oromoo keessaa sirboota qabsoo wallisan kamitti tola? Sirba Mukhtaar Ateeroo. Hariiqa calo jaal wallahi elemoodha. Elemooliiti. Qajeeloo na tolu caalaa daddabaati. Sirba isaa akkam jedhu? Kan dandeenyu hundeen buqqifnaa yoo dadhabne ilmootti guddifnaa diina buqqisuun maqabnaa qayyamu. Caalaa. Caalaa bultume. Mee Kamal Joo. Gabrummaatti qofnee kajo. Gabrummaatti qofnee kajo. Sagaleen illee hin danda'u. Sirboota warraaqsaa. Wallahi hedduu dhagaa jechuun kana yaadachuudhaan hin dandeenye ammoo caalaa ammaa kana qabee kana fa'a. Reechirree keenya seenaan sirbaa kuni saadaa keenya. Caalaa bultume. Wanni warraaqsaa jechuun hedduu waan jaalataniif naaf heeran. Haalaan natti tolu caalaa bultumeeti. Sirba isaa akkam jedhu? Ajjeesii inni jeemna biyya abbaa keenyaarraa ajjeefne ni galchine gantuu hayyoosan. Caalaa. Caalaa bultume. Sirba maal jiru? Ani sodaadhamoo. Ala Alibirru maan jala dhaqetti ani dura Alibirraa waan hin joof Alibirraan sagalee ni qaba barsiisaadhaa waan hunda garuu laakin Adam Haruun jaaladhaan. Usmaayyoo Musaati. Sirba isaa akkam jaalatu? Hidhaa fi ajjechaan hamilee nu cabsee karaa nu deebisu saba gabrummaatiin hidhamne hin teenyu harkoota gabrummaa amma firraa bufnu. Hedduu jaalatta. Alibirraa. Doktor Artist Alibirraadha. Sirba isaa hunda guututti ni jaaladha. Sirboota warraaqsaa keessaa hedduu jaalattu sirba kan. Sirba Jaafar Yusuf. Kamal Joo. Master Plani. Ani sirbiniin hedduu jaaladhu dhaabbadhu. Anaa baluu atiis abaluu waliin jennee osoo waliin barin didee odoon dheessu jaalala onneetoo qabsiiftee belbela borunaan mijooytuuniin ola iftaaniin deebi'ee silaala antanaan fedheddu. Alibirraa. Alibirraa. An sirba warraaqsaa hundaa'uun hin jaaladha. Kanaatti xiqqaadha kanaan hin qabu. Hundaa'uun hin jaaladha. Garuu immoo sirboota yeroo qeeroon qabsoo godhan yeroo keenyaamti jirru babahan ta'u gartee sanii jaaladha. Inta guddaallee sirboota warraaqsaa kana durattis hin dhageeffadha. Kan hin dhageeffadhu. Kan duraa gaafa duraa wanni faan sirban san hin dhageeffadha. Ammoo sirboota dheengadda gaafa gartee qabsoo dheengadda dabartanaan waliin wal qabate kana ooyisaa ture kana kanaan jaaladha. Kan akka sirba Caalaa Bultumee, Caalaa Daggafaadha, Jaafar Yuusuf, kan akka Attiqaa Tafarii, Hacaaluu, Cumaan Deebitee hedduu dhagaa sirboonni warroota kanaan jaaladha. Sirboota gaafa waan kan ooyisaa dhufee jaaladha. Qabsoo sanii walii jaaladha waan ta'eef. Wallistoota san keessa sirbinetti tole. Caalaa Daggafaatii fi kan biraa ammas Caalaa Bultume. Mee sirboota isaanii akkam jedhu? Caalaan Daggafaadha xinnoo qabdu mina tuffatinii ka jedhu. Muniir. Sirba Muniir Shaafi. Allah kajalaa baddeegaa. Sirboota jaalalaa keessaa sirba Faraan Baddeessaati. Sirba akkam jedhu? Jaalalaatu na qasaaree eegaansi wal baaree ayyoo kana. Sirba Leencoo. Naa yemmii kajo. Sagaleen illee hin danda'u.
Sagaleen isaa na gammachiistu Ali Birraadha. Hundi isaa kan hin jaaladhu Abbaa Gadaa. Wallahi sagaleen qabuuti dhiifama. Kan jaaladhu Noo Goobana Eebbisaa Addunyaa Usmaayyoo Muusaa Elemoo Ali Birraa hedduudha kan isiin qabu. Sirba warraaqsaa hedduu qabdi. Kana jee keessaa filee warra ammaa kana keessaa Caalaa Bultumeeti. Haqeeroo Hajuuha. Artisti Hacaaluu Hundeessaa Caalaa Bultumee itti kaatafarii Galaanaa Gaaromsaa hundi isaanii orjinaala. Dhihootan itti kaan dhabee isa kute gallakkisi kanaas. Harkaan qabii qabii hajuu 99 isa saniin hin deeme harkaan qabna jee gaara ta'e waan ta'eef jecha saniin itti yaadadha. Zaaritii maaritii gubbaa malaaxaa jalli malaaxaa pa mallas malaaxaa biti malaaxaa pa anjalalan qabame ollaa keetiin jiiraan laalime abbee garaadaa namuu sodaataa jaalala billaaf namu maraata. Siinii tabunaattiin beekaa jettalla. Oromoo bal'oo lammii ta dhugaatiin beeka. Siinii tabunaattiin beeka. Qayroo biyyaa qayroo ta dhugaatiin beeka. Qayroo Oromoo qayroo ta dhugaatiin beekaa jettan. Amma salammeessaa ta'a. Muka gaaraa ejersumaa baala qaba. Yaa Oromoo sumaan lammii gaarii qaba. Gabbayime agoobaraan sirra qaba. Olkayime agoobaraan sirra qaba. Olkayime agoobaraan sirra qaba. Muka gaaraa ejersumaa baala qaba. Muka gaaraa ejersumaa qayroo biyyaa sumaan lammii gaarii qaba. Gabbayime agoobaraan sirra qaba. Asbayime agoobaraan sirra qaba. Tamaayyii takka waan bareedaadha. Daawwattoota keenya akka bohaaruu jiru abdiidha irraa qabna. Mee tokko tamaayyii taate hedduu jaalattu keessaa. Allah walleen hedduu jaaladhu. Tiyyarraa. Abootan hin jaaladhu. Oromiyaa jennaan takka maallaqaa amma dhuftee waraqaa naqaa. Kasila. Way Oromoo jennaan takka maallaqaa amma dhuftee waraqaa naqaa. Rabbii fidee waraqaa qayroo fidee dhiigaa fidee lammii fidee gootaa fidee Jowaar fidee lammaa fidee akkana laal. Hanga ammaa nu hojii turuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna. Nagaatti. Nuti biyya jaarra malee biyya hin diinuu isiniin jetti. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmayaa manneen warreen manneenii fi gamoo jaaraa jirtanii fi kan yaada qabdanis dhiyeessa meeshaalee kan jaarmayaaf oolan gatii madaalawaadhaan kan dhiyeessu ta'uu yeroo isiniif ibsinu gammachuudhaan sibiilan gamoo ittiin jaaru. Simintoolee naashinaal mukkeen gosa gosaa kan jaaraminsaa dhimmoota barbaadanii filadha. Jibsamii, mismaaraa fi kanneen biroo nu bira bash. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen dhaabbata mootummaatii fi kan miti mootummaadhaatiif tajaajila liqii qopheessinee jirra. Maal kana qofa idduma jirtanitti ajajaan meeshaalee barbaadan isiniif dhiyeessina. Hottaatii nuqunnamaa isin keessummeessina. Teessoon Saabbiyaan gamoo Sayidoo DDC fuulleedhatti argamna. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneenii. Kilinika Roobsa meeshaalee tajaajila guutuu yaalaa dhibee keessaa kan ta'e. Kabajamoo Dr. Khalid Ali ispeeshaalistiidhaa fi gargaaraa piroofeesaraatiin durfamaa narsoota ogeeyyii dandeettiidhaa fi muuxannoo addaa qaban kan dhaabbatu kilinika Roobsa meeshaalee ammayyaa qorannoo kalar doppilaa altiraasaawundi qorannoo ammayyaa iikookaardiyoogiraafii cirracha kalee keessaa osoo hin baqeessin ni baasa laaboraatooriidhaa fi baayooseenshin
Automatic Chemistry, Analyzer Hormone Analyzer. Kutaalee ciisichaa qulqullina qabu keessatti tajaajila yaalaa isiniif ilaala. Maal kana qofa dawaalee isiniif ajajama. Osoo fagoo hin ta'in faarmaasii Roobsan irraa isin yaala. Kaayyoon keenya tajaajila qulqullina qabu hawaasaaf kennu. Kilinika Roobsan ogeessa dhibee mara teessoon ta'e magaalaa Dirree Dhawaadhaa Kooneel Baankii Awaash Fuulleedha. Kilinika Roobsan.